لا نفيد مرق عليه لفتي قد ولا بيتا لفتي قد نقبل وانا كسيني نقول مرة معي أصوات هلك خيتينيا شفتوني وانا كسي قدا إنكو مرق كان هو فورة ديستي لفتي قد نقدي سكادي والله بنتاج مرق يكون gara kana mulu walgaya gafas yani are jiraga sumani le onnen ti jabte ka gumendi marka ganna kusan onnen dubarti haguma san jabti dirri wato ko ballesa what is she live in Europe nama jibbisiisa wanni laaqalaaqa kuni manni hundinuu barbadaa'e anatu dhiqeef malee mana isaa wallaa ka inni marqetti lambuubee jedhe akka nama dhoqqee dibuudhu inni marqa mana ofii keessatti hingal to haru lamu debe gadinna kubar ngowamati natila na kwa fugorsu gizeni akati leva gadima tanzesa makan kepura fugara mana kedi tigali ngaba kan bibu hara akas ture wallahi guya sarani wallahi obse fi jala tarege wallahi odarra taregi nanje nata sisikiri taregi albete na nakasin irre nanje akasitti akasi yerusan sodade yuani brade mu kayo gunal be wayal be kesagu albe da kasi ire albe na rafa gadwar kalan to kinna da ka gasan gafa kasi jini nitike albe da nade mu de hay rahma to ablen guyata kaso da chiftemi gafa wal qabni to ko chuda gafa ani wajiru jirani rufetini mani jettanan jide manam yadu nama yanne jira man hufin jenne ani gara qaba namni gara qabu hin dadaba hin beeto ati namati mani feshi ma na ci no ci ega kan dadda mun fere no jinjisin kana sunan daddabsisin situ na daddabsisara wante jere dubartii mi daddabdi gaafu garaa godhatte gaafa dhiiroo jinjis akkasuma mi ati dubartii tana simbirree seeta ati dubartii tana jedheen simbirree yookaan horii miti aniin tuniin daddabedheen ani simbirree miti kanaafuu jechuun daddaboodhe simbirreen hin jettu qil jetti ala deemte saniifu allukkuu miti takkiti tan jechuu dadhabuuf jechuun orgini abbaa kiyya jedheen ani afuma ofitti qabii ani nama yaaduu qabu biyya kiyya obboleeyyan tiyya yaada ummaan tiyya ni yaada wanneen ani yaadne jiru narra dhaabbadhu jedheen please jedheen please narra dhaabbadhu jedheen narra dhaabbadhu ani amma booda waan akkanaa natti hin dubbatini ani waan fedhe ada amma garaa qabda raamaan garaa qabda amma da gara qaba wallahi hedduuta ka ilmoo jechuun kan naa rabbiiti ilmoo jechuun ni maadha akkasimi warabbul kaaba addunyaa tanarraa waa hunda dhabee ilmaan kee qofa yoo nin qabaadanaaf gaa wallahi dhugaa keeti ijoollee nama qabda wallahi an sadiin qaba maashaallah bileetti tiyya qaalii baga rabbiin si haa guddisu ammallee ila rabbiin guddisee oofidha bakkaan si haa ga'u inshaallah habiibti tiyya ila tanaagaltee yoo adiyyaa siin jedha sitti aara muufatuuf dhiisi waan akka abbaa mana muufatu hin jiru nama kana na dubbise inni naan jecha oolame ani ittuma munfadhaa madagadha na dubartii na dubbisa wanti naan jedha beeki kaadhabate hin bareedu kunillee irraa garuu ani jechuun akkuma wajjin oolee wajjin bakka wajjin rafee akkasumatti seetu sitti hin fakkaatu ni fakkaata yoo haa isiin jette ati jalaa callistoodhaan ati ijatee lafa qabdee deemi siin jedhe meeqa yeroo meeqa ijatee lafa kaayi deemi hin laalin nama dubartii dhiira ta'e illee hin dubbisina jettee harkaanu dhiirri waa si gaafatti bultiin ta'e akkana jedhanii si harkaa diigan booda bultiin ta'e akkanatti sii taate siin jecha booda si harkaa diiguudhaaf warri ala deeman kunillee akkuma amma sooshaal miidiyaa kana ta'an jechuudha. Akkasuma si godhan jedhe ati dulle wanni hin ta'in gowwaan ta'in jedhe akka anaa kana qaruutee ta'e mana taa'anuu no yooti ati wajjii hojjettee galte nyaata dalagee seeran akka dubartii islaamatitti oromtittii ta'e mana taa'ee qajeela nunoo waan nyaata gaarii marqa godhee yookaan immoo biddeen dalagee yookaan paastaa dalagee waan gaarii kana nyaachisaa oola hunoo harka kiyyaa nyaachisa sanuyyuu hin nyaatu harka kee ofiitti jedhee hin nyaatu. Mobaayilii malee naquban qabu. Maaliif?
موبايلي قفل على أبارس جالس موبايلي ما لقوا بس أتيتو قهر أتنيا شفتها سبحان الله ما نقول أري هذا فاتي سير ربي نتي كني ما نقول أري يالي نانجد ربي يالا نانجد واني سنين تين تكو واني سنين تين تكو يوك أجد إما يالتي sodaa obsaati obsaan dabarsaati yoo obsasan dadhabdanii fidhatan ofirraa biraa deemaa rabbiin malee rabbiin cadhisaa akkanuma biraa deemaa maal godhaan jenne akkasii bira ijibbaata godhaa jira jechuudha. Amma akka kiyyatti aniin tun diqqisuudha garuu isa gadi aniin tun haadha isaatiin miti taarikaash jedhee jala fiigaa bakkuma inni dhaabatutti isa nyaachisu eebate qaaniidha. Odoo inni dhaabatullee ol fuudhee nyaata bakka inni dhaabatutti nyaachisa kottu nyaadhu yoo dadhabe jechuudha. Harkaan fuudhee afaan kaa bakka inni taa'utti aniin tun amma nama danda'e olii gaffi fiiguu miti dadhabadhee jira jechuudha. Odoo isa jala fiigee nyaata achittis nyaachisu alatti illee harkaan fuudhee itti fida. Qaanii mobaayilii malee nallaalu maal akkam godhare nalaali jedheen mobaayilii laali na fuudhin jenneen mobaayilii dhaadhaatittee rumtee dheekaati fuutee baran waa hedduun qaba waan barbaadeen qabanaan jedhe mobaayilii sana keessaa maal qabdenna akkuma ijoollee tiktok irratti amma dhiyoo tanan gaddaa namitti takka gadhiisanii turan beektanii tiktok irratti isiin sunillee abbaan manaa isii kaqqaaree ture. Ati uffata akkamii uffattee mana keessa foote deemta halkan of akkamii uffattee rafte? Uffata hirribaa naa bitaa miira innillee naa bitee mana naa kaa'ee jira inni hin dirradha. Viidiyoo suuraa baay'ee. Wallahi miti dhiirri biyya kana keessa ture sanu waan inni dalage hin beeku asiin dur waan inni keessa ture hin beeku. Ani mootu waa hedduu keessa hin turre akka isaa yookaan waan balleessine waan takkaa hidhamee hin beeku takkaa nama natti koottoo dheeni na bira raf hin jenneen takkaa dhiiran haraamii wajji hin deemne dhiirri ufumaa na barbaadan jechuudha. Balleessadhaaf na barbaadan. Dubartii balleessuudhaaf dhiirri ala keessa deemanillee argite hindidaan gaafa isaan na tuqan poolisni ni argani poolisni dhufanii qaban jechuu dhiira gaafa na bira argan dhiirri nukummaa sirra barbaadanii poolisni akkasii qaban dhufanii. Osootini mannee poolisa akkuma dhufee sanidha. Ana na jaalata warri poolisaa gootummaa kiyyajeetii arganii akkanaan hin feene nama kana hin fedhu maal sirraa fedha maal sitti sissiqa ati mootu hin feetu miti hin fedhaa hin jirtu irraa siqu jirtanarraa siqechaa jettaan hirda si argina bakka hundattuu si eegu jirra nuti situ nama hundumaatii isu jirradhani kanaafuu dirqama Awurooppaa keessatti ijoollee meeqaan du'aa irra jedhanii wal ajjeessanii jaalallee wal godhatanii biyya kana wal jiran ijoollee meeqa akka du'anii ala dhabamanii foto kaasanii gadhiisan jechuudha barbaade. Dhiiraatu ajjeesa? Dhiirumma bakka akkasii fuudhee kanatu fuudhee ajjeesee dubartii alaggateedha. Aluma kaayetiin bakka namni dhagaletti gate awwaalee namni wayii barbaadee arga. Poolisni barbaadee akka tasaa reeffa wayii alatti arga. Wayii na dubartii wayiitu asitti du'edhanii boojitti donni jaanii akka viidiyoo arabanii gadhiisan subhaanallah reeffuma ka du'ee ka meeqa ture. Ka ji'a meeqa ture ka waggaa meeqa taa'e faatu jira jechuudha reeffi aadaa keessa. Garuu ani takka haala keessatti reeffa alaalee harkee hin beeku. Garuu miidiyaa irratti nan arga Awurooppaa keessa akka ta'e biyya an jiru tana jechuun magaalaa tana keessatti. Kanaaf hin sodaadha amma mucaa kun oduu ajjeese yoo nan sodaadha biraan deddeema amma na kiyyaadhu garuu isiin maraanne nu argite kanaafuu hin maraatu namni hundi jechuudha maraatu hin danda'ani. Rabbiin nama maraache malee ati karaa rabbiitirra hin jiraanne hin maraatta. Ariin tun nama islaamummaa qabu nama diinii islaamatirra jiru waan ta'eef hin maraadhu obboleettiitti hiriifama. Akkas jechuun miti ilalaasi siin galle obboleettiiti wanni an jedhe amma fakkeenya wanti sooshaal miidiyaa irratti fakkeenyaati faate yoo ta'e waan na dubbattuu fi waan keessaan dubbattu qabdii miti akkuma san waan hunda haasa'u irraa waan tokko jira miti wanti duuballee hambifatanii haasa'a na fakkaata dhiifama yoo balleesseef akkas na fakkaata. Bakka amma biruma kuti dhiisi bakka haasa'amee jira waan ta'eef amma waan agarra waan hin haasofne waan haasofnu hin qabnu waan ta'eef amma biruma kuti maaliif uummanni illee waan margee yaadate si waraabaas illee dhiisi. Ufumarraa dhiisi maaliif egaa haasa'ame bakka dhumatti maal goonu egaa haasofne silaayyuu miira keessa nu galcheera waan ta'eef ooluu argachuuf malee anillee kaalama. Wanni amma kana keessa miira keessa ne galchillee ani nama birallee dhufee nama biratti naasa'u
garuu sababii fooloo hin qabneef hin as dhufe nama beektaa obboleettiiti yaa. Koppilinkii kuma afur nagaa yaani guys koppilinkii. Koppilinkii kuma afur hin nagaa yaa guys. Ayyee erga barbaadde akkuma jechuun yoo nama barbaadde ani obboleettii keetii yoo barbaadde.